Haati Faatee nama waggaa dheeraa biyya Kuwait keessa ture. Kuwait irraa gara Itoophiyaa imalte. Itoophiyaa irraa immoo gara Dubaay imalte. Dubaay irraa immoo gara Kaayiroo imalte jechuudha. Ijibti. Ijoollee koomii qabdi. Ijoollee Dubaay irraa koomii qabdi. Namni tokko nan simanne sanyii eenyu jette bichaatu na simatee nama tokko qofaatis achitti Dubaay keessatti isii simatee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirti akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii inni jaaramootuyyuu viidiyoon ana isinii qabadhee dhufee waa'ee haadha Faateeti. Haati Faatee nama waggaa dheeraa Dubaay Kuwait keessa ture. Kuwait irraa gara Itoophiyaa imaltee Itoophiyaa irraa gara Dubaay, Dubaay irraa gara Kaayiroo imalte jechuudha. Namni kuni jireenya biyya isaanii tuttuulfaati immoo jaalala hamzaaf qabdu. Kana gochuu dandeessite. Namoonni tokko tokko jireenyis ni jira, jaalallis ni jira jedha. Tokko dhugaadha. Namni tokko lafa fagoorra yeroo wal jaalate inni guddaan wal amantummaa fi jaalala onni lamaan walii qabachuudha. Ijoollee hedduudha jechuudha. Waa'ee gama kanaan injifachaa kan jiran. Ijoolleen biyya namni tokko ofitti amantummaan nama tokko yeroo jaalate namni sunis yoo jaalate wal arguu danda'an. Inni guddaan onneen lama wal jaalate wal amantummaa inni guddaan jechuudha. Isheen kuni biyya galteef marartaa biyyaa jireenya biyyaa otoo hin taane wanni isee biyya baas tarii mucaa san Hamzaa jaalachuu danda'a. Namni tokko hin jaalatee jedhee nama san qaqqabuuf bakka karoora durumarraa baafatte jechuudha isiin. Achirratti komiin ijoollee Dubaay irraa qabdillee komii kan ijoolleen Dubaay hoo namoonni yookaan namoota hedduu simatanii Naasir Aanoolee, Kiyaar Bashiir eenyu jedhama. Achi keessa namoota hedduutu jira jechuudha. Maaliif isiif simannaa godhuu dhabanii. Isheen illee nama yeroo achi keessa totooroon ta'initti achirraa gara achi imaluudha. Xayyaaraa isiitu bakka lama ta'e, Dooppilaan isii bakka lama ta'e waan ta'eef biyya saniitti buutee yeroo muraasa fi namoonni dhaqanii silaa nama isii simatanii nama tiktookii irratti beekamuudha. Dhugaa nama konfidensii qabudha. Maaliif waa tokko sodaattu yoo hin jedhette hin jetti yoo hin godhette hin gotti anaa baay'ee natti tole. Maaliif nuti ijoolleen biyya keenyaa biyya Arabaatii galee biyya Arabaatti deebina. Isheen amma biyya Arabaa ta'us biyyi sun Afrikaa keessa ta'ullee garuu achirraan biyya biraa mokoraa biyya biraa yaalaa jettee dubbataa jirti viidiyoo isii keessatti jechuudha. Dhugaa namoonni tokko mallaqa bakkuma ta'anitti balleessanii nama ta'an fira. Isheen nama firri hunduu na jibbee jira. Sababni inni na jibbeef waan kiyya akkatti qabadhee dhugaa ishee ta'e jechuudha. Namni waan ofii yoo qabate nama jibba. Waan ofii yoo bittinneesse nama jaalata. Maaliif yeroo ammaa kana mootuyyuu hanga qaama keetirraa hanga gowwaasirraa qonchisaniiti gaa jechuudha ilma namaa. Maaliif seeruma isaaniitti jireenya biyyallee qaala'us namni gaafate immoo gogaa keessan sirraa qoncisanii si fixan jabattee nu sillaadhaan. Maaliif hanga ati qabdu immoo si jaallatu. Maan dhibbatti si jaallatu. Gaafa ati hin qabne immoo si jibbu jechuudha. Kanallee isin maaliif keessa ba'ee akka isii kanatti waan tokko irratti xiyyeeffatu. Hin goone yoo jettan jechuun biyyuma keessattis yoo waa godhan jettan waan qabdan san harkatti qabatanii kun balukiyaan anas dabalatee isinis tokkuma jechuudha. Anillee isin waan tokkuma jechuudha. Akkasiin jechuu barbaade isiidhaan immoo koongireesii bakka gammaddee bakka geessee jaalallee kee biraa bakka geessee siin jenna. Maaliif namni waan jaalate tokko yeroo argate baay'ee gammada. Maaliif haala hojiin isaanii micaa nama jaalatte argatte taana uumaa sitti hin dhagahu. Nama jaalanne bira yoo onneen keenya jira ta'e odoo qabeenya qabaatte iyyuu sooma takka uumaa sitti fakkaatu. Maaliif jaalalli hin jiru? Bakka jaalalli hin jiru waa hunduu jira. Kanaaf namoonni jaalallee keessaniif lafa fagoorraa keessanii jaalattanii tokko wal amantummaadhaan akkasitti Rabbiin ol isin agarsiisu jedha. Asumaan keessa barbaadan namoonni hedduun sirra yeroo ammaa kana biyya Arabaa ta'anii biyya keessatti jaallatu, biyya biraatti jaallatu, bakka biyyoota garaagaraatti jaalallee amma immoo lafa fagootirraa irra guddinni harki dhibbi lafa fagootirraa dhumaan kun immoo waanuma jiru jechuudha.
ka galma ga'u jira ka galma hin geenye jira. Kanaaf jechuudha jaalala yeroo wal jaalatamu ka galma ga'u ta'uun dirqama. Jaalalli immoo ka galma ga'utu caala. Namni lamaan sun yoo wal amanii namoonni lamaan sun yoo wal jaalate dhugaa rabbii dubbachuu waa hunduu ni sirraa jechuudha. Maaliif namni sun erga wal jaalate hojii hin hojjenna hojii sana ka'ee hojjeta wajjin jechuudha. Kana goonoo jennu maaliif waliigaltee qaban jechuudha. Waliigaltee yoo qabaatte kalas wanni dalagu hunduu galma sii ga'a. Waliigalteen hoon jiraannu immoo qabeenya feete qaba. Duniyaan keessumaa ni bittanna'a hin dhaabbatu. Waatu jala deema jechuudha. Ijoollee shamarranii amma otoo namatti hin dabalamin yoo kan jiraatan ta'e an ofirraa beeka. Waa walitti qabamaniif jechuudha. Waa walitti siin qabaman. Kan immoo abbaa manaa godhatanii biyya Arabaa kana jiraatan abbaa manaa gaarii godhatanii biyya Arabaa kana jiraatan jireenya gaariitti galan gaafa galan. Kan maatii harka jiraatan otoo bultiin ijaaratiin biyyaa ba'an ammallee gaduma haa ta'u. Maaliif maatiin sun akka abbaa manaa isiisan abbaan manaa isiisun maaliif yaada fi ifaajee kiyyaa borilmoo keetiin haa tartii hara hojii itti baafanna jedhe waan isiisan ifaa jechuudha. Garuu namoonni abbaa manaa hin qabne ni kufa qilleensuma irratti hafa. Yeroo biyya galallee waan keessa galuu qabu. Yeroo biyya galallee bakka maaliif maatiin isiisun obboleessis illee waan isii barbaadu obboleessis illee qabeenya obboleettiinis illee bitaa mirgatti bittinnaafte jechuudha. Kanaaf nama tokko nama aqlii qabu nama qalbii qabu qabachuun barbaachisaadha. Isin jechuu barbaada obboleen kiyya. Nutillee nama waa qabatee bakka tokko geenyu rabbiin nu haa taasisu. Maaliif namni yoo waan qabaanne yoo nama gaarii tokko jabaa tokko biraan qabaanne ni kufa. Nama yoo biraan qabaanne sirra wanni isaa hundi walitti hin qabamu ni ulfaata haalli hunduyyuu kan ammoo ni beektanii. Isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya wanni isin dhaamadhu kanuma waa'ee haadha kaatee kaafne dhimma isii irratti xiqqoo mee haa dubbadhu miidiyaan hunduu karaa tiktookii karaa feesbuukaa karaa mesin karaa hunduu haadha kaatee ta'ee ani hoo maaliif xinna ishee irraan dubbanne akka jedhu yaada kana kaasee kanaaf isinillee